Harka kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa Lafana akkam jirtu naga jirtu alaamanni keessan sa'a namni keessan nagaasin jecha qophii addaa hardhaaf sini qopheessine isin biraan gahuudhaaf deemna. Hardhaa keessummaa imala dheertuu imaltee ardii Awustiraaliyaa irraa gara ardii Ameerikaa kaabaa keessattuu Minisootaa Oromiyaa xiqqoo achuma keessaanuu magaalaa Minneapolis stuudiyoo Oromiyaa Lafanatti argamtu keessummaa jabdu tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Obbo Aliyyi Galatoo Aannotaati. Hedduun keessan nama kana ni beektu. Nama waggoota dheeraadhaaf hawaasa isaa tajaajilaa jiru. Barsiisaa nageenya saayibariiti. Xiinxalaadha. Gorsaa fi hoogganaa hawaasaati. Jiraataa Meelboorn Awustiraaliyaati. Har'a immoo keessummaa hawaasa Oromoo magaalaa Minisootaati. Nu biratti argamaa isaan wajjin jiruuf jireenya hawaasummaa hojii waan tokko kaasnee hawaasummaa irraallee mari'anna. Waan nama qabu hawaasa keenyaaf bu'aa buusu jennu waliin mari'achuudhaaf deemna. Turtii gabaabduu wajjin goonu kana kabajaadhaan nu hordofaan yaamicha keenya yeroo hundaati. Garuma keessummaa kiyyaatti sin dabarsaa turtii gaarii qabaadha. Obbo Aliyyi baga nagaan gara Minisootaa dhufte mee gabaabsiituma dura Minisootaan akkamiin simattee Awustiraaliyaa akkamiin dhiiftee dhufte waan jedhu naa jalqabe. Ayyee ulfaadha isinillee istiidiyoo keessaniin daawwamtaniiti hiree kana naa kennuuf ulfaadha isiniin jedha. Itti aansee Minisootaan baay'ee magaalaa baay'ee jaalannu sababa uummanni keenya baay'een as jiruuf hirree as jiruuf hedduu jaalannaa. Qilleensi illee bareedaa istiidiyoon keessanillee baay'ee bareedaa istiidiyoon hagana kana yaadeen turre baay'ee bakka guddaa waa Oromoo akkanatti bareedee tolee magaalaa jidduu wanti akkanaa kun arguun namoota akka kennaa waggaa dheeraa waa'ee Oromootiif wanna jedhan kanaaf gammachuu guddaa. Awustiraaliyaa irraa gamma ba'ee amma ji'a tokkoof deemaara garuu isteeta adda addaa irra deemaa ture. Amma Minisootaa jira. Dhiyeennatti deebi'ee gara Awustiraaliyaa deemuuf deema. Qilleensi Ameerikaa akka sodaanneef mishaa jira. Namichi harki isaa nagaa jedhee namichi dhabanaa seeni jennaan maaliif kanaa ol oo'aa jedhaniiti akkasii waan nu himaniif akka sodaanne sanii miti baay'ee bareedaa siin jedha. Hedduu ulfaadhumee sa'a keenya qusachuudhaaf uf duuba si deebisee biyyumarra amma biyya keessa jiraannu biyya atillee keessaa dhuftetti nagaadhaan manneetuma gara ardii keessaa dhufnetti dachaanaa obbo Aliyyiin eenyuu eessatti dhalatee guddate waan jedhu gabaabsiituma naa kaasii abba torbatti si gaafadha moo maal akka godhullee hin beeku akka warri keenya ol gaafatutti gabaabsiituma naa hime. Ani maqaan kiyya Aliyyi Galatoo Aannotaan jedhani Kuyyaara bakka jedhamutti naannoo Shaashamanneetti dhaladhee. Achumatti naannoo sanii baradhee haayiskuulii Shaashamannee fixee akkuma 12 fixeen biyyaa ba'ee obboleeyyan 21 nu haadha sadii jechuun obboleeyyan kiyya gariin asuu jiranii maatiin gariin Kanaadaa jiranii maatiin gariin Awustiraaliyaa jiranii abbaan kiyya nama daldaluu nama magaalaa duraan galeeti. Oromoo kana wayyeessuu fi wannaansa guddaa godhaa ture biizinasa qabanii baay'ee nama gargaaranii hagadhaallee akkasuma jiranii. Guddinni kiyya sarviisii keessa guddate tajaajila keessa guddadhee tajaajila kana gargaarsa waan jedhan kana keessa dhaladhee waan guddadhee fi waan amma namaa godhan utuu hin taane akkuma atitti jiraattu argitee ijaarsi ganamaa galgala nama gargaaraa. Jechuun waan adda addaa yoo namni du'ees yoo namni cidha godhachuu barbaades yoo namni dhibames yoo namni barachuu barbaades akkasii wanni haati xiyyamoo ganama kaatee buddeena gootee galgala buddeenni sun hin jiru jechuun nama hedduu dhufee nyaataa namni baadiyyaa martuu hedduun nu bira dhufanii nu bira bulanii haala akkasii keessa guddanne diqqeennumarra waa kutaa jaarraa waa hojjadha saantibii hin qabaataati. Daldala duntaan uffata jeersii kanneen tokkosa. Barandaara taa'ee suuqii kennaafuu taa'eeti
achi tokko isaa birrii 40 haga 50 argadha torbaanitti yeroo san baay'ee horii guddaa nama waa bituu jaaladha jechuun mana iskuula kanatti saa shaayii maalii kanneen bitee gammadee uffata kanneen bitachuu uffachuu kanneen baay'ee natti tola. So jiru baay'ee gammachuu ture firri kunniin baay'ee nu jaalataa namni baay'ee nu dhungataa rakkoon jaalalaan turre rakkoon firaan turre rakkoon maaliin turre. Namootni kuuwwan illee akkuma keenya akka waa qabaatan dharraa qaba jaarsillee anillee akkasuma namni baay'ee nu bira taa'ee barataa nama hedduu gargaarame akka gaariitti dabarsine haa ta'u cinaa kaaniin ammoo sababa waa Oromoo kanaaf jaarsillee hidhamaa anillee harka lamaa mana hidhaa ture akkasittuu boodarra biyyaa ba'e. Galatoome Obbo Aliime Keenyaa odoon gahin jira asumatti biyyatti haa deebisuuti ijoollummaan kan kee maal fakkaata ture barnoota achi xumurtee akkamiin sababni gara Itoophiyaa baateef maali? Ani xiqqeennumaa biyya san taa'uun barbaadu jechuun biyyaa ba'uu barbaada kutaa jaarraa jalqabee haa ta'u haga guddadhee yeroo haayiskuulii seenee wanti poolitikaa kun dhufee biyya keessa waan sanii irratti qooda fudhataa turre tokko rakkoon amma naannawaan ture san ture yeroo duraatiif Shaashamannetti afaan Oromoo afaan hujii haa ta'u ka jedhu dhufe san irratti afaan Oromoo kun afaan qoraaniitiif hayyoo qoraaniitiif hayyoo shaanaa irra darbee afaan hujii ta'a wamala wanti jedhu ka'ee sanirraa kaka'ee gabaa dhogguu aleelu jedhanii gabaa aleelu san dhogganii guyyaarratti illee guyyaa dilbataa ture akkasitti guyyaa sanillee namoota himaniiti akkasi gabaa wanna jedhanii akkasitti abbaa kiyya waliin yeroo duraatiif nu hidhanii namoota maqaa kennaan maqaa nudhaan maraa oduu hidhan gara nama 56 kana hidhaniiti kaampii nu dabarsanii Shaashamannee kaampiitti achirraa faazariin gara Bilaattee dabarsanii an ammoo na baasanii lammaffaallee deebineeti na hidhanii magaalaa gubuuftaa ta'e waan akka jedhurraa nu hidhanii ani yaada magaalaa gubiitiin qabu ture garuu akkasitti jedhanii boodarallee mana hidhaa ture. Magaalaa gubuun akkanuma salphaadha. Yaanniuma ture. Anatu hin beekne malee jechuudha. Ani sababa faazarii hidhameeruu fi warra triple komitee jedhaniiti warra ABO warra Eertiraatiif warra TPLF kanniini koree wayii ijaaranii turanii adda bilisummaa Oromoo akkuma chaartarii ba'een namoonni hidhamaa turan warra hidhame san keessaa faazariin tokko warra amma kanniin warra hidhame kanniin itti himan kun baatuurraa jalqabee haga Shaashamannee jidduu kana waan deemaaruun beekan eentu hidhamee eentu ajjeefamee maali kanniin. Kanaaf ijoolleen bosona galtee turte rakkoon dhalatee jennaan ijoollee santu waan jiru aliyyiin gaafanna jedhanii waliin mari'ataniiti ijoollee san keessaa namni warra wayyaanee kanatti hima. Ani dhuguma kanaan dhageenye akkasitti na butanii na hidhanii ijoollee kaawwan hidhanii boodaa nu tursiisaniiti nu baasan istoorii isaa baay'ee dheeraa keessa deemuun barbaadu. So achi taba'e ana iskuulii 12 baradhee akkuma fixeen Finfinnee galee Finfinnee waggaa tokko taa'ee achumarraan gara Naayiroobii deemee jechuudha. Naayiroobii sababa maaliitiin deemte? Karaa kamiin deemte? Finfinnee maan ba'e fira qabaa ture Naayiroobii irraa manuma firaa dhaqee booda kaampii ta'a jedheeti jechuun kaampii kana natti tolan bakka bilisaa kana bakka barbaadde jiraattu. Hajaan biyya deebiitii illee waan hin jirreef kaampii dhaqee Mombaasatti waan akka suuqii wayii banadheeti si mokoroonii paastaa kanneen gurguraati waan tirfii argadhe nyaata bilcheessaa nama nyaachisa taa argaa immoo taafte ammoo mana sirbaatiin dhaqaa. Waggaa gara 3 achi taa'ee achi kaampii nu gubanii achi kaampii sanii kaaneeti kaampii biraatti achuma Mombaasatti kaampii biraa turre sanillee nu gubanii achi gara Kaakumaa yaani warri firaasi gargaara Naayiroobii galee naan dideetuma Kaakumaa galee Kaakumaa ji'a 8 achi taa'ee achi Naayiroobii deebe Naayiroobii waggaa tokko akkana taa'ee booda gara Awustiraaliyaa deeme. Irra hedduun nama kaampii yeroo seenu rakkoo faahimataa namoonni rakkatan baay'ee rakkanne jedhan. Atiif rakkoo waliin agarre? An rakkoo wanti jedhamu rakkoo jira jedhee iyyuu amanuun.
maaliif wanti ati keessa jirtu ummati keessa jirtu. Isa yoo fudhatte rakkoon ta'u. Anamma akka durii nyaata guyyaa guyyaan nyaachuu hin qabu. Nyaata yookiin harka tokko fa nyaadhaa. Bakka jirurraa nyaata guyyaa tokko argachuu hiree guddaa. Uffata illee akka durii surree 4-5 hin qabu. Tokkittiin yoo qabaadhe gaya kophee illee akka durii hin qabu. Kunniin akka namni jedhutti kunniin rakkoo. Anaaf rakkoo miti. Maaliif bakka sanitti namni bakka sanii akkasuma jiraata. I'm not special. Nama addaati miti. Eega namoonni kun waan illee surreema tokkittiin ka deeman taate guyyaa keessa harka tokkitti eega nyaataa jiraatani rakkoo miti. Maaliif bakki kun bakka kiyya ka jireenyaati miti. Tiraanzitii irra jira. Akka tiraanzitii irra jiruun beeka. Guyyaa waan inni gargaaree akka ulee sanii deemuun beeka. Udu'ama bakka jireenyaa kan keetii ta'e rakkoo ta'a. Bakka san wanti jirtuuf ceeyuuf gara biraa. Bakka haga ceetuuf ammoo of qopheessu bakka itti hidhattu saniif. Anamma rakkoo jedhee dhiisuu waan akka dikshiinarii kanneen fudhadhee Ingiliffa kanneen achi barsiisaa ture. Yoo biyya faranjiidha kan yuunivarsiitii seenee baradhaa jedhee waan akka Ingiliffaa barreessaa maal jedhaati BBC kanneen caqasaa maal jedhaa booda Ingiliffaa xiqqoo Finfinneetti illee waggaa tokko baradheera. Haga rakkoo kiyya nama himachuu danda'u waa baradhee booda keezii barreessuu jalqabee nama hedduu keezii achumatti keezii Ameerikaa kan achumatti barreessee afaan illee amma yoo yaaddu Ingiliffaa yuree wanti sun jetta jechuun amma jiru yoo laatu garuu Ingiliffuma wanti amma anaa sun Ingiliffuma ture jetteeti achi afaan hiikaa ture booda akkasitti karaa. Kama qajeelaa hiittee gaafsan. Jechuun jechoota amma garii kan fayyadamnu kanneen amma jechoota kun amma warri keeziin jalaa badee jiraatte asumaan haalaan jedheeti. Jechuun itti faniin baqa yeroon sun yeroo baay'ee gaarii turenaaf. Maaliif yeroon baay'een jiruun kan kee gaarii yeroo sababa kan kee namni hedduun jiru gaarii jiraatu. Yeroon sun yeroo gaarii eessallee haa ta'u mana dhaallee haa ta'u baqarrallee haa ta'u yeroon sun anaaf yeroo baay'ee gaarii ture. Ingiliffa kanan yaadadha amma jechoota yeroo san fayyadame keessaa. Kun amma nama kun baankii hojjetu kanneen akkaawuntaantii ani yeroo sani akkaawuntaantii kanan beeku. Maatimaatiksii jetta yeroo baankii hojjetan jechuun. Garuu magaalaa fi wanti jedhamaa fi galaa akkasitti wanna jedhaa boodarra gara Awustiraaliyaa deemee gurbaa kazinni naa ta'u ture Awustiraaliyaa isinni ispoonsara na godheeti gara Awustiraaliyaa ispoonsaraan deeme. Amma bubbullee Awustiraaliyaa fakkaata. Ammallee si dhaaba. Gaafa namoonni barnoota namaa akka ta'uuf waan barbaadeef namoonni hedduun ce'umsarra yeroo jiran keessattuu biyya baqaa kanatti hireedhuma biyya alaatii dhufu kana taa'anii eeggatan jireenya achiisan gariin isaanii irra utaalanii hin jiraatan. Ati gaafa san jireenyi kiyya sanumaa jiraadheeraa naan jechuu jirta. Isaanii wanni dhaamtu jira. Akkasitti guddatte baay'ee murteessaa nu amma akkitti nu guddisan xiqqoo adda. Amma jaarsiin uma si gargaara si himeetuma si dhiisa. Abbaan ofii gaafa jecha jedhu qabanne. Kanaafi waa ofii murteessitu mara yoo ka fayyadamtullee taate yoo ka miidhamtullee si uma. So nama irkachoo kana baay'ee didanne. Baay'ee rakkisaniin sababa saniifillee. Nu amma irkataan guddanne yeroo guddannu isattuu irkanne. Inni illee akka itti hirkatan hin barbaadu. Nama of danda'ee dhaabatee ofii waa murteeffatee ofii waa didu tokko waan ta'eef ati yeroo waa wayii rakkoo jettee waa himattu yeroo nama itti hirkattu qabdu. Yeroo nama omittuu hirkachoon irra hin jiru waaqa malee yoo jette ati waayyuu himattu. Waa himachoon hirkachuu irraa dhufa. Yoo hirkattee hin jiraanne hin himattu. Furmaata itti barbaadda. Waaqatti kadhatta. Argitee bakka san fudhatta. Yoo ka yaaddu taate haalli an keessa jiru kana jettee daftee fudhachuu be. Amma atin ka waa himattu yoo ka hirkattee jirta. Yoo ka wanti ati hojjettuuf gatii ati ofii kenniteettu walitti galuu dideet. Akkuma surree yeroo godhattu sitti ta'uu didu kan argite wanti saantiimiin keetii wanti ati bituu barbaaddu walitti galuu didee mufataatti malee utuu saantiimii kan keetii waan bituun sirra jiru bitte raqaan hin jiru. Hiikuma kee jiraachuu. Hiikoo kan kee waliin rakkataatti malee nama atin jiruun kan kee takka waa ati hin barbaanne keessa si fida jiruun. Yeroo waan hin barbaanne keessa jiruun kan kee dhaqu waa barachuu qabda. Yeroo barnootaa sun. You are not special,
Atillee akkuma nama kaawwaniiti beela'uun illee sirra jira, dhibamuu illee sirra jira, even du'u illee because ijoollee hedduu du'e achittu. Warra du'u keessaa illee tokko ta'uu hin dandeetta. Yoo allakki ati jiraachuu kan keetu because namoota si ol jabatu achi du'e si biratti ollaa kan keetitti. Ati waan inni labsee si keessa kaayetu jiraachuun kan keetu isa bonus because namni si bira du'aara jechuudha. Namni guyyaa tokko waan nyaatu dhabee guyyaa lamaa ga'u jira nyaata. Ati guyyaa tokko keessa argattee nyaachuun jiru gaarii qabda jechuudha. So an akkitti ilaalu jiru namni waan mara qabu hin jiru. Namni waan mara dhabe illee hin jiru. Garaagarummaan namaa warri gammadani warra waan qaban argan akka amma imaana jedhamu kan argite. Warri hin gammanne warra waan hin qabne laakkaan. Anillee amma waan hin qabne hedduu qaba. Uduu qabaadhee lattulu. Waan qabullee waan namni dharra'ullee hedduu biraa qaba. Yoo fedhe waan qabu laala hin gammada. Yoo fedhe waan hin qabne laala laakkaa hin gadda. Kanaaf namni akka dhaamsaallee jechuun amma rakkisaa garuu gammadu yoo barbaadde waan qabdu laala. Namni garii umrii kan kee kana dharraara. Namichi biileeneraa kan waggaa isaa 80 umrii kan kee kan waggaa 40 san dharraara. Biileena kana kennee 40 deebuuf. Atammoo 40 ka'uu kan kee wayittuu lakkooftu. Namni wayii dhibamee hospitaala jira. Oduu 7 jiraadhee jira. Ati fayyaa kan kee wayittuu lakkooftu. Amma yoo waan qabdu kana vaaliyuu goote jiruu gaarii jiraatta. Kabiraa ammoo waan qabduun waan hin qabne fiduuf yaali. Amma namni baay'een waan hin qabne ari'aa oola. Yeroo waan hin qabne ari'aa ooltu waan qabdullee luuzii goota. Kanaaf fokkasiin yoo yeroo qabaatte yeroo san fayyadamii beekumsa fide. Yeroo san fayyadamii mallaqa fide. Yoo mallaqa qabaatte mallaqa sanii yeroo qabaadhu. Injaami waan qabduun waan hin qabne fiduu irratti yoo hojjatte waan hin qabne kanallee hedduu qabaachuu hin dandeetta. Mee gara Awustiraaliyaatti gaafa dhuftu biyya haarawaa jireenya haarawaa eessarraa jalqabde wanni ati fidattee dhufte maali? Ani wanti tokkittiin keessa guddadhe tokko barnoonni akka dirqamaati faamiliif soo barachuudha. Soo akkuma dhaqee ani waa'ee barnootaa irra fokkasii godhee kun ammoo uummata bilisa baasu san nu kennanii soo yeroo san dhaabatu ture dhaaba jooyinii godhu akkuma dhaldheen. Soo waan hiriira bahuu ta'ee waan gumaachan ta'ee waan godhamu kanneen waan yeroo saniin namoonni sunniin godhaaran isaan waliin godhu. Haga 2006 na fakkaata. 2006 booda wanti yaade ala kanatti uummata keenya akka waliif fiduu danda'u akka siyaasaa aduun taane akka Oromootitti nama walii hidhuu qabna. Siyaasaa miti waa'ee mirga namaa irratti yoo hojjanne ijoolleen teenya barattee sisteema keessa akka seentu waan akka giraajuweeshinii maalii waan kanneen akka wanna ta'an ispoortiin akka jabaatan waan adda addaatiin akka wanna godhan waan Oromummaa aadaan keenya akka magaalaa guddaa keessa mul'atu waan adda addaa waan amma uummata kana maaltu tokko isa godhuu danda'a. Maal inni kan inni itti gammadee dhufuu danda'u ka jedhu isa hojjedha. Nama akka suusiitiin wanti Oromoo gaa 2018 namni baay'ee mirqaanee gammadee bilisa baanee irra jennaan narraa buqqa'e wanti ho'i. Jechuun waan kan akka waa amaanaa ho'i nak kennanii na fakkaata amma deebi'ee duuba. Yeroo sirra jiru hin beektoonnichi. Yeroo san wanti ho'i narraa hin wayyadhe jechuun wanti keenya magaalaa seenee wanti martuu gaarii Oromoo harka seenee hin badu wanti Oromoo ammaan booda hin badu akka nu barbaanne illee yoo hin taane amma magaalaa seeneera. Ka jedhurraa wanda jedhe malee hujiin kiyya barachu. Hujiin hojjedhaa hujii wanti hojjedhuuf waan jireenyaaf na barbaachisu waan kafaluuf waan achirraa hafe ammoo namoota saantibii barbaadan erguuf. Sanuma waggaa dheeraa ka jiran nama erguuf. Anamma na caalaa nama saantibii hajamuu erga saantibii. Yoo waan kiyya kafaleen booda waan hafe nama na caalaa saantibii sanii hajamu. Yoo beela'ee jiraate ta'ee yoo dhibamee jiraate ta'ee wama ta'e haa ta'u isaanii erga. Because fedhiin kiyya namarra investii godhu.
namni wayyaa'e tokko jiru gaarii jiraata ilaalcha jedhu. Ati haga feetee yoo jabaa feete taate maal feetee yoo taate akka kun nama kompiitara guddaa wayii ka waan mara qabu manaa yoo qabaatte homaa siin godhu. Jiru wanti amma connection kompiitara laaftuu wayita intarneetii qabdu wayya. An akka itti amanu Oromoo wayyaa'u malee anillee wayyaa'ee hin danda'u ilaalcha jedhu qabaan. Yoo akka Oromootichi jiraachuu murteesse wanti amma qaadhaadhuun kun wayyaa'u malee amala gaarii qabaatee qabeenya gaarii qabaatee beekumsa gaarii qabaatee akka gaarii wal bulchee maqaa isaa yeroo ka'u bareedee fooqii mishaa qabaatee makiinaa mishaa oofee nyaata gaarii nyaatee fayyaa gaarii qabaatee ulee aangoo qabaatee akkasitti yeroo argitu already moor akkaan uf jaaladhu na godha jechuun akkan itti ilaalu jechuudha. So kanaafuu investmentiin kiyya guddaan anam amantii islaamaa hordofa garuu cheerchii baay'ee dhandhaa ture because lakkoofsa daballeeti maaliif manniin kafaranjiiti namni keenna waan tokkicha namni keenna kun afaan ofiitiin yoo waaqeffate afaan kennan guddata ka jedhurra cheerchii nama hedduu qabannee dhandhaa waan adda addaa goone. Fokkasiin kiyya namni kenna wayyaa'u qaba. Yoo wayyaa'e wal dhagaalla. Yoo wayyaa'e wal bulchuullee danda'a. Yoo wayyaa'e akka gaariitti illee wal gargaaruu danda'a akka jedhu amma investmentiin kiyya fedhiin kiyya guddaan. I think baay'ee itti milkoofneerra amma duuba deebitee waggaa dheeraa yoo ilaaltu baay'ee wannoo cinaan ammoo nama ganama galgala waa barachuu jaalatu. Iskuula kana baay'ee deema partaayimii deema malee gara waggaa 17 yuunivarsiitii adda addaa deemee waa adda addaa mana barataa ture. Jiruun kiyya hirribaa yoo ka'u rakkuma wayii furu waggaa dheeraaf waggaa 20 manaaf nama rakkate nama murtii ta'ee immigireeshinii ta'ee foormii guutuu ta'ee nama cinqamee waan godhu dhabu ta'ee wama ta'ee haa ta'u wanti sunni mirkaana guddaa naa kenna akka jiru akka nama gargaaruuf godhuutu hin taane waan itti wayyaa'u waan amma na wayyeessu amana ture waggaa dheeraaf. Namoonni hedduun hojiin ati hojjette kun fakkeenyaaf namoota gargaaruu namoota isaan gammachiisutu jira. Namoota immoo osoo waan namaa gargaartu kana walitti qabattee dura of gargaarte jechuun fakkeenyaaf qabeenya dabarsitee namaa kennitu waan argattu irraa waan siif ta'u irraa fudhattee kaan immoo namaa karakkinni isaa yeroo ittiin kennine fa'a gargaaruu irra ofii waa gootee abbaa qabeenyaaf fakkeenyaaf taatee deebiftee yoo gargaarte irra dhiibbaa uumuu dandeetta jedhanii amanantu jira. Inni kun si biratti akkami? Akkuma fiilingii keetiiti warri amma sodaa keessa guddatan yeroo baay'ee waa kaayatan. An abdii keessa guddadhe sodaa keessatti hin guddanne. Kanaafuu boru adharra wayya jedhee amanaan. Warri waa kaayatan baay'ee isaanii adhatu gaarii boru badaa akkan salphanne rakkoo akkanaatti nurra ga'a. Ijoolleen ta'e nan rakkatte. Atu akkasii guddattee asuu dhufteetta. Ijoolleen ta'e asii dhalatteeti maal taate? Wanti isiin dhabdee rakkatte yoo jiraate jaalala kan keeti, kabaja kan keeti, yeroo kan keeti malee saantibii irraa rakkattu ijoolleen tante. Barnoota irraa rakkattu. Already bakka beekumsi jiru dhalataniiran. Warri lachuu nu barbaachisa. Warri waa kaa'ullee because bakka azaabni hin jirretti namni jannatatti hajamu. Lachuu nu jabaadha. Jarri lachuu wal gargaaran. Warri waa kaa'u kun yoo hin jirre eessaa waa fuuta. Maaliif isaan akka nu gadi hin deemne ittisan isaan akkan salphanne nu gargaaran akka dhabnee harka namaa allaalle nu gargaaran ati ammoo akka namni walis siqu goota warri waa kennu kunneen akka namni wal jaalatu akka namni wal hedatu godha warri waa kennu warri waa kennu nama caalfata warri waa kaa'atu meeshaa caalfata maaliif yeroo baay'ee yoo argite wanti ati gootu martuu sitti dhaaqaba. Warri guddisee of tuffatu warra meeshaa jaju. Warri uf fudhateeru meeshaan jajan meeshaatti fayyadaman malee. So amma kana qabaadhu malee kana qabaadhu malee kana qabaadhu malee jedhanii warri rakkatan yoo nama gayaa hin taane callaka akkasii yaaddoftu. Ragaa si barbaachisa jechuun nama gayaa ta'uuf kanallee qabaa kanallee beekaa kanallee godheera kanallee gargaareera kanaafuu nama jabaa nama mishaawii naan jedhaa jettee yeroo ati uummata irraa barbaaddu yeroo ati fudhattee hin jirre
akka nama gayaa taate akka nama gaarii taate ofii ragaa ofii bayuu hin dandeenye calla ragaa namaa akkasii barbaachisu. Warri qabeenya qabaachuun humna namaa kennaa jedhee qabaatanillee jira. Sodaa malee jechuudha. Warri amma laalee addunyaa kana keessatti waa influensii godhuuf waa godhuuf wanna jechuuf risoorsii nu barbaachisaa, neetworkii namaa nu barbaachisaa, maalii nu barbaachisa jedhanii warri qabaatanillee jira. Garuu nama baay'ee ulaaltu uummata keenya callaa miti. Warri amma baay'een isaanii warri waa kaa'ani saantibii isa ofiillee ittiin fayyadaman. Saantibiin kan keekka jedhamu bee saantibii ati balleessuu dandeettu jalla. Saantibii boruun salphannaa jettee keetteettu saantibii kan keettee miti. Ka salphinnaaf keetteettu. Because abbaan qabeenya sanii salphinni argamuu qaba jechuun salphinni argamuu qaba saantibiin sun ba'uuf. Ijoolleen xiyya kana taate ka ijoollee jechuudha. Saantibiin kan kee kaati ofirra balleessuu dandeettu jalla. Amma namni baay'een saantibii bira jira malee saantibiin sun kan isaati miti. Waa adda addaatitu qabatee taa'araan saantibii san. Kun amma tiroomattiidhaa qaba baay'een isaa. Wanti namni hubachuu qabu ammaa duuta. Duutiin haftu sanis hin beekamu. Baay'ee dhiyoo amma namni yaadu kanaa miti baay'ee duuti baay'ee dhiyoo jirti. So kanaaf namni waa qabaachuun gaarii. Waa nyaattee garaa quuftee yoo waan sirraa hafe kaa'atte bareeda. Waan baay'ee inkaareejii godhatan. Garuu qooqa bultee waa kaa'achuun gaarii miti. Of miitee wanti ati because qabeenyi guddaan si uumaame. Wanti kuuwwan waan jireenya kan keetiif si gargaaru malee beekumsi kan keellee mallaqni keellee maaliin kan keellee waan si gargaaru malee qabeenyi guddaan si'ii kana rakkifteet qabeenya qabaachuu hin qabdu. Ilaalcha jedhu qabsoo namni yeroo ammaa tirendiin jiru yeroo amma namni itti rakase addunyaa irratti. Wanti akka namaa rakase hin jiru. Meeshaan tokkoffaa amma namni lammaffaa. Ati yoo meeshaa qabaatte callaa namni baay'een kasi dhagahu harkasii dhahu. Namoonni keellee kan mirkanaa'u. Malee beekumsa waa beekteef nama gaarii taateefi miti. Yeroo amma nama gaarii ta'uun dhugaa dubbachuun akka gowwaa akka nama waan beekne akka waa uumaa galee fi hin jirre tokkotti haala laallamtu keessa jirta. Isa global phenomenon yeroo kijibni gatii guddaa baasu yeroo nama ajjeesuun gatii guddaa baasu argitee nama gargaaruun kun akka gowwummaatiin laallamu keessa jirra. Kanaaf hin jijjiirama. Kun amma akkanatti taa'ee hin danda'u. Kun amala kennaa miti. Ilmi namaa tokkoffaa yoo ta'e qofa wanti ilma namaallee faayidaa qaba. Amma fakkeenyaaf kabajaan nyaatama taate. Jaalalli nyaatama taate. Jaalalliniif kabajaaniif maaliin ka gatii qabu yoo namni gatii qabaate jalla. Yoo namni gatii hin qabne kabajaanis jaalallinis dhugaa dubbachuunis gatii hin qaban because nyaata mataa waan ta'aniif namichinuu gatii hin qabu kanaafuu jarillee gatii hin qabu jechuudha. So meeshatu gatii qabaa jechuudha. Kanaaf amma yeroo investmentiitii miti yeroo biizinasaati. Investmentiin relationship itti qaba. Amma ijoollee guddisuun relationship. It's a long term. Waan adda ijoollee tanteetii waa gootee homaa siin gootu ijoolleen tante. Adhatte. Long term. Wanti gaggaariin martuu investmentii. Biizinasni waan ati waa argachuuf gootu. Biizines namni saantibii callaasee saantibii miti. Nagaa homaa wanti nagaafattuu waan nagaa siyaa gaafadhuuf yoo ta'e. Argitee? Biizinasa ta'aara jechuun nageenyillee. Normaalii akka itti guddan nageenyi ka waaqaa jedhaniiti nagaa nama gaafatta. Amma immoo nagauma kana warra yoo ati nagaa gaafatte faayidaa sii qabu nagaa gaafatta. Argitee biizinasa ta'e nagauma gaafachuun kunillee biizinasa ta'e jechuudha. Adaduma biizinasatti deebituuni relationshipii rakkoo godhataa deemu ka haadha manaatiif ka abbaa irraa ka ijoolleef abbaa ka maaliif maalii ka firaa ka maalii kun rakkoo keessa seenee rakkuma atillee beektu yeroo namni meeshaa irra fokkasii godhu relationshipii rakkoo godhata. Relationshipii ati waaqa waliin qabdu rakkoo godhata ka faamilii waliin qabdu rakkoo godhata ka ijoollee waliin rakkoo godhataa deema. Namni martuu xiyyaan na baasi kun kiyya waan barbaadu gootu malee sin jaaladhu haala akkasiitti yeroo deemu neetworkii ta'uu dideeti namni kophaa dhaabata. Namni kophaan tolu. Wanti nama ilma namaa bareechisu connection.
Atillee waa wayina hajamta anillee waa wayisi hajama kunillee kaani hajama akkasitti jiruun bareeda. Oduu danda'ame namni waa ofii yaadu jiraate gaarii. Waa ofii yaadu. Akka ofii yaadetti namni jiraachuun hayyamamaa fi. Gatii kafalta malee hayyama sin barbaachisa. Namni akka tuftaatu sitti dhiisa. Namni martuu akka ofii hajamu si tolchuu fedha. Yoo akka isaan barbaada ati hin taane tajaajila sii kennan sirraa dhaaban si dubbisuu ta'ee si waamuu ta'ee si mari'achuu ta'ee dubbii si jalaa qabuu ta'ee wama ta'ee haa ta'u hin didan. So irraa haftaa ka jedhu. Kophaa jiraatta. Dandeetta. Amma bee wanti ati nagaa jiraachuuf tokko wanti lamaan akka yaadaatitti qabu namootaan jedhu takkaffaa namni na hubachuu qaba waan jedhu dhiisuu qabda. Namni si hubachuu hin danda'u. Akka ofii jiru si arga namni martu. Malee akka ati jirtu namni si argu hin jiru. Akka ati jirtu namni beeku hin jiru. Namni martu akka ofii jiru si arga. Lammaffaa jibbamuu ugguu qabda ati jiruu gaarii jiraachuu barbaadde. Jibbamuu yoo uggute callaa jiruu gaarii jiraachuu. Sodaachuun qabdu jechuun jibbamuu. Jibbamuu sodaachuun qabdu. Jibbamuu uggitu malee jiruu kan kee jiraattee hin dandeettu. So gootummaa jibbamiiti. Abbaan fedhe akka si jibbuu danda'utti yoo jiraatte callaa bilisaati. Yoo jibbamuu ka sodaatu taate bilisaa mitati. Maraa gammachiisuuf deemte jechuudha. Absolutely. Jiruu kee dhiiftee jiruu namaa jiraachuu jalqabde. Mana dhaa jirta ka. Amma namni maajooritiin akkasuma jiraata ka. Hidhamtoota. Hidhamtoota. Akkamitti akka hidhaman irra naa ibsi. Hidhamuun bakki inni irraa dhufu akka nama gayaa tokkotti uf laaluu dhabu. Amma sodaan namni nu martinuu qabnu tokko waan wayitii an gayaa miti yookiin saantibiin qabu yookiin san qabu yookiin firan qabu yookiin fuulli kiyya bareedaa miti jedhu dhidhinna kana qaqara laakkaa namni siin jedhu argite dhidhinna kana wanti sodaannuuf yoo dhidhinna qabaadhe namni nan jaalatu. Yoo namni nan jaalanne akkamiin nama keessa deema. Sodaan amma kun ka biliineeraatillee ka saayintistiitillee ka nama maraati. Eenyullee waan kana jalaa bahee hin danda'u. Wannoo isaati adda adda malee hagaa guddina isaati xiqqina isaati adda adda malee sodaan namni qabu waan kanaan gayaa miti yoo waan kanaan gayaa hin taane warri waan kana hajamani nan jaalatani yoo isaan nan jaalatan akkamiin jiraadha ka jedhu sodaan guddaan jiru. Isa uggiteeti waan amma hin qabneef si ajibbani rakkoo. Atu hin qabduufu. Soke. Yoo amma gurbaa tokkotu yeroo warra horii qabu keessa ooleeti na tuffatanii jenna. Situ hiika kan kee hin jirre isaa waan balleessan hin qabani. Atillee warra saantibii hin qabne olii gammaddee oolta. Because hiika be. Hiika kan kee keessa gammaddeetuma oolta. Yoo amma warra saantibii mallaqa hin qabaanne warra mallaqa hin qabne olii ooluu qabdu. Akkuma kun olloowwan amma sangaa biyyatti gabaa kabeettu kan beeku biyyatti jaalladhaa dur. Sangaani hiika boqqollaa dhaqu namni martuu ari'a. Maaliif boqqollaa nyaata? Sangaan sun amma hiika isaa malee waan jiruuf ari'aaran. Atillee akkasuma taata laayifii kan kee keessatti. Sangaa san fuutee hiika sangaatti deebifte sangaan tokkichi sun boqqollaa san maraan bita. Namni gariin illee akkasi. Hiikuma eeggachuu. Hiika kan kee beekuu dhabuurraa gatiin kan kee gabbu'a. Because atini hulee garitti gatii wayitu hin qabdu nama gareef. Hulee garitti namni kan keetiitu hin jiru. Nama maraaf gatii guddaan baaftaati. Kanaafuu atamma eessatti hiika guddaa baasa. Guyyaa gammaddee ooluu barbaaddu bakka gatiin kan kee ol ka'u ooluu qabda. Guyyaa waa barachuu barbaaddu ammoo bakka gatii hin qabne ooluu qabda. Because bakka itti waa barattu bakka gatii hin qabne oolte jalla. Maaliif peenii si uuma gaanne. So 20% bakka gatii hin qabne yoo oolte bakka eenyullee vaaliyu hin goone oolte waa baratta. Bakka gatii guddaa si kennan ammoo enjoy goota maali namni martuu si tajaajilaa namni martuu si kabajaa naga gaarii si gaafataa waa adda addaa si godhan jechuudha. Wanti beekuu qabdu
maali inni wanti an addunyaa tanaa kennu because addunyaan tun sii miti ka jaalattu waa ati kennitu malee namni sirraa jaa qabu wayitu hin jiru amala kan kee jaalata namni bifa kee jaalata amantii kee jaalata argitee ijoollee kee jaalata maalii kee jaalata saantibii kee jaalata namni baay'een namni si jaalatu baay'ee miti even warrummaa wal jaalate jaanillee namni nama jaalatu hin jiru namaa miti ka jaalattu ati mataa kan kee nama keessa jaalatta malee waan namichi sun qabu uf nama keessa argitee jaalatta ufuma jaalachi jirtaa karaa ufuma nama keessa argitee jaalatta malee akka fargaati namni bee siif amma akkitti beektu yoo waan kan kee hedduu waan jaalattu qabaatte namni ati jaalattu illee lafa guuta maaliif namoota kanneen mara keessattuu ufa argita yoo amma waan kan kee waan jaalattu hedduu hin qabaanne namni ati jibbitu lafa guuta because namoonni wama si keessa jiru si mul'isan ati beettee beekuu baatte waan gaarii ati qabdullee si mul'isan waan hamaa ati qabdullee si mul'isan. Mee bakkuma sani osoo socho'in waama jiruuf jireenya hawaasaa haasa'u jirra namoomarraa haasa'u jirra barnootatti si deebisaati imalli barnootaa maal fakkaataa wanni barnoonni si jijjiire amma haasa'u jirru bu'aa barnootaa natti fakkaata isa naa kaasi. Barnoota amma kolleejjii yuunivarsiitii seenanii baratan kana akkuma Awustiraaliyaa dhaqeen sartifikeet foorii IT jalqabee achi diploomaa IT hojjedhee achi baachilarii of network computing kan jedhamu Monash University baradhee achiin booda engineeringii maastersii hojjedhee computer engineering achi masters of commercial law seera baradhee achi masters of cyber security fi strategy and diplomacy kan jedhu baradhee jidduutti illee graduate diploma management graduate diploma of leadership walii galatti gara qualificationii 9 akkana hojjedhee gara guddaa beekumsi kiyya ka mana barnootaarraa tidhaa qabu wanti manni barnootaa wanti an irraa baradhe iskuula adda addaa yeroo dhaqan fakkeenyaaf yeroo teknoolojii baradhu waa hedduu kan sabab namni baay'een dalaguu dadhabeef meeshaa inni fayyadamaa jiru. So konseptii tuulsii baradhe jechuudha. Meeshaa qajeelaa yoo hin qabaanne haga feetellee yoo beekumsa qabaatte waa hedduu hojjechuu akka hin dandeenye naa gale. Tuuls waan jedhamu kana albee ta'uu danda'a, worqii ta'uu danda'a, qawwee ta'uu danda'a, uummata yaa ta'u meeshaan tokko akka ati milkooftuuf akka ati milkoofne akka si godhu argee. Injineringii yeroo dhaqu ammoo wanti baradhe dizaayinii baradhe. Waawwee dizaayinii isaa yoo hin tolchine deebi'ee akka inni jigu baradhe konseptii injineringii irraa akkamitti akka dizaayinii gootu rikwaarmentii qajeelatti akka walitti qabdu maalii kanneen firriftee pirootaayipii isaa maal inni dhumni isaa maal fakkaata waan amma kunoo manas ta'ee sisteemas ta'ee maalii waan kanneen wanti ani irra baradhe sisteem injineringii waan ta'eef wanti argitu kunniin marti sisteema magaalaan sisteema bishaan sisteema electriciin sisteema tireenii sisteema so wanti adda addaa walitti dhufee akkuma qaama hankeetii kana jechuun kalee sombaa maalii walitti dhufanii akkasi jiraachisan kana magaalaan takka akkamii akka jiraattu soosaayitii illee yeroo ijaarrattu sisteema akkasii barbaachisu namarraa hirkachuu akka hin jiraanne injineringii irraa baradhe. Kan biraa immoo loo iskuulii yeroo seenu dhiqoo hubannoon kiyya qajeelaan turre ka seeraa. Because yeroo guddadhu seera waan jedhu kana dhugaa seeraa ture yaad. Aadaa seerri dhugaattiidhaan qabu. Dhugaa of keessa qaba malee seera jechuun dubbii ilaalta malee dhugaa hin ilaaltu. So amma baay'ee jibbisiisee jiru gandi seeraa wanti irraa arge namni dubbii akka gaarii dhiyeeffachuu danda'u. Ragaa dhiyeeffachuu danda'u. Even procedure illee yeroo garii wanti ati goote martuu dhugaa ta'eet procedure luuzii goota. Akkaataa wanti sun itti deemu wallaaluu irraa jechuudha. So dubbii dhiyeessuun namni nama ajjeesillee nagaan yeroo bahu namni waan balleessinillee mana dhaa yeroo seenu waa akkasii arge jechuun konsepti sanniin wanti amma namni dhugaa qabu maalii qabaa maal jedhaa haasofnu kuni baay'ee akka hojjanne. Seera biratti. Seera biratti. Dhugaa nama si gargaara. Kanaafuu. Garuu dhugaa miti ka laallamu dubbii ilaalan.
ragaa dhiyeessitaa maal jettaa pirooziijarii isaa maali isaa sisteema isaa murtee akkamii murteessanii maali kanneen beekuu qabda malee dhugaan si gargaara wiinii godhuuf garuu dhugaa miti kalaallamu. Fookasiin kan kee dhugaarra ta'uu hin qabu dubbiirra ta'uu qaba. So sun baay'ee naa galee wanti biraa wanti seera keessaa naa galee wanti martuu deemeeti mana seeraatiin dhumata. Waan mana seeraa kan beenne taate wanti ati hojjettu martuu deemee rakkoo waa martinuu mana seeraatiin dhumata biyya faranjii kanatti. Fayyaan relationshipii kan kee maaliin kan kee wanti martuu deemee because biyya kontiraataa keessa jirran uummata aadaa fi amantii keessaa dhufeeti biyya kontiraataa keessa jira biyya namni itti waliin amanne keessa jirran. Kanaaf seerri nuu bakki inni itti hojjetu bakka namni itti waliin amanne. Bakka namni itti waliin amanutti seerri hin barbaachisu. Amantii malee. So amma nu struggle wanti goonuufu san amma waa ijaaruu wanti dadhabnuufu uummata aadaa fi amantii keessaa dhufe wal amanuu waa hojjannanu. Waa walitti dhiifachuu waa hojjanna. Ebalu gaarii jennee waa nama bira kaachuu akkasii waa ijaarra. Biyyi keessa jirru kun ammoo biyya kontiraataati. Amma nu expectationii jiran. Expectation jechuun uncommunicated desire. Dharraa kan kee dharraati nama himtee hin jirre jechuudha. Akki nutti jiran. Waa ati dharraati kana yeroo namni godhuu dhabu, dhaabni godhuu dadhabe, miidiyaan godhuu dadhabe, hojiin kan kee maali? Mufachuu. Komatta, achii badda, dhaaba himatta, waa akkasiiti. Aadaan faranjii kun ammoo istaandaardii, expectationii uma qabdaa kan namaatitti. Aadaa isaaniitti ammoo istaandaardiin bula. Istaandaardii jechuun ammoo agreed communicated expectation. Waa walirraa eeddu, walii himtee irra walii galta. Mana shaayii hidhatteet I want coffee, small, one sugar. Maali jetteet kontraata jechuudha. Si beeksisaan jiru malee isa kontraata. Namni sun waan san boceeti si kenna yoo sukkaarri keessaa kana orderiin goone itti deebifta. Yoo alleen taane kanaa miti ka orderii godhe. So kontraataan jiraatan isaan. Ka biraa amma ganda saayibariiti. Ganda saayibarii irraa immoo wanti baradhe wanti ati tiffachuu hin dandeenye martuu kan keetii miti baradhe amma. Wannummaan ati baattee deemtu wanti sillee dabalateeti wanti ati protectii godhuu hin dandeenye martuu kan keetii miti. Ala jirra naan jedhe ka. Argitee? So amma kiyya wanti jettu akkuma kun amma Oromiyaa biyya keenya deeffachuuf amma biyyi sun teenna. Garuu biyya teenna tana teenna godhachuu hin dandeenye waggaa dheeraaf. Akkasuma jechuudha wanti tokko kan kee kan jedhamu yoo atini waan san protectii godhuu dandeette callaa. Kanaafuu namichi waan kan kee fudhachuu danda'u. Kiyya jedhee nama amansiisuu danda'u. Cabseet furaa isaa tolfateet banee seenee fudhachuu danda'u martu abbaa ta'a. So amma konseptii akkasii kanneen wanne yaama liidarshiipii fi manaajimentii keessa wanti baradhe. Liidarshiipii waa'ee namaati. Manaajimentii waa'ee risoorsiiti. Namnichi risoorsii maneejii godhu risoorsii ati baaftuuf si cuunfa ganamaa godhan. Akka nama isaa elmatuuti. Yookaan si jala kaa'ee si elmu hojii isaa. Liidariin ammoo yeroo baay'ee akka aanaan guddaa baaftuu irratti hojjeta. Jechuun si guddisuu irra hojjeta. Si keessaa waa baa waan taateef. Yoo ka waan baane taate gatii hin qabdu. Yoo ka waa baatu taate amala feete qabaadhate. Gurbaa wayii jira maallaan jedhee warri kiyya caatii qama'uu kiyya kana baay'ee na aaraniiranii naan jennaan. Warri kan kee caatii qama'uu waliin miti rakkoo isaanii. Uduwaa isaan barbaadan maraa godhaa jiraatte caatiin rakkoon ta'uu silaa. Yoo amalli kan kee badaan kun kan namni waliin rakkatu yoo ati tajaajila kennaa hin jirre. Yoo tajaajila kennaa hin jirre sababa sii uuma namni. Inni kanaaf qamaa yookiin immoo kanaaf dhugaa kana sinii godhaa hin jiraame yoo gatii qabaatte atini wanti kan kee hamaan sun baay'ee mul'atu. Yeroo tajaajila hin qabne vaaliyuu wayituu adii kan goone guyyaa guyyaan. Namni baay'een maqaa keellee barachuu hin barbaadu. Achirra luftee ammoo ati nuu hajamaa yoo taate. Amma bee hajaa nama baasuu dhabuun waan tokko. Ati ammoo deebitee achirratti hajamaa yoo taate. Nama akka himattu taate eenyullee si arguu hin barbaadu. Rakkoon furtuu rakkoo biraa dabalta. Rakkoon ammoo baay'ee ta'eera nama biratti. Namni martinuu rakkoo qaba. Anama beekumsi wanti hagattii hubannoo anama qabu kuni bakki irraa dhufe exposure hedduu qabaachuu irraa dhufe.
kaampii keessa namoota adda addaa waliin jiraachuu nama biyya adda addaa bakka amma wanti nyaataa hin jirre kana jiraachuun hagam akka you are not that special argite atillee akkuma namoota kaawwaniiti anytime du'uu dandeetta homaa wanti addaa wayitu hin jiru wanti kan ka'e you grounded argite homaayyuu akka hin taane bakka jiraame mana dhaallee seenii arguun kun jechuun namoonni meeshaa qawwee qaban maalii qaban uduu ati dhugaa qabdu uduu ati homaa hin balleessine waan barbaadan si godhuu akka danda'an addunyaa akka hiikeessa akka illee jiru yoo amnoo naayif jechuuf argite namoonni waan badaa hojjetanillee hedduun isaanii jiruma gaarii akka jiraataa jiran addunyaa kana keessa manadhaa yeroo seentu hin argita. Saantibii kanallee aksesii qabaachuun si gargaara. Warri kan kee waa qabaachuun kunillee ekspoojrii hedduu si uuma. Waa uggitee bituu, waa hulee adda addaa dhaquu danda'u maaliin kunillee si uuma. Hujii adda addaa kanallee hojjechuu amma biyya faranjii dhufte hujii adda addaa kanneen hojjechuun namoota adda addaa tajaajiluun waan akka immigireeshinii ganda seeraa ganda maalii kanneen dhatta mana sirbaa dhaquu maalii dhaquu waa adda addaa ekspoozii yeroo taatu warra aangoo qabu miidiyaa maalii kanneen waa hajaa Oromoo kanaaf illee gara paarlaameetti kanneen adda addaa deemta. Wanti an arge namni martuu tokko waa adda addaa qaba malee waa an dharraa waati qabda. Waa ati dharraa ta'uu natu qaba. Waan dharraatuuf sababa saniif gatii kiyya ol kaaftaate. Anillee waan sirra dharra'u saniif gatii kiyya guddaa akka isaa maalii jette. Garuu jiru aliyyaa akkuma jiruun fudhadhuuti. Ka diqqeenna irraa haga ammaa fudhadhuuti. Kan kee kana jijjiiriyaan hin fudhattuyyuu. Maaliif waa hedduu aliyyi hin jaalatti. So sanirraa ka ka'e jiruun kuni haga lafa tanarra waan dhisi kaa'e jiruun tun akkuma fotooti. Akka nama fotoo ka'uuti. Atini jiruu namaa keessatti bakka itti dhaabatte sun bakka warri sun itti gammadu ka jedhu. Obboleessa kee waliin yeroo dhaabattu jiruu isaa keessa yeroo dhaabattu obboleessa keetii haatetii abbee ollaa Oromoo maali rakkoo turte moo gammachuu turte akka tassasii itti godhu qabdu. Waan fudhadhee tara moo waan kennee tara. Yoo wanti kennite tare gammachuu qabdi. Yoo wanti ati lafa tanarraa haga dhufte dhagaallee ta'ee saantibillee ta'ee yeroollee ta'ee uummata yaa ta'u obsallee ta'ee wanti ati kennite yoo ka taru taate jiru gaarii qabda. Yoo wanti fudhatte tare rakkoo ta'a yeroo baay'ee. So kanaafuu akkamitti waan fudhadhu caalaa wanti an kennu tara waan jedhu irratti so observation kiyya amma hulee adda addaa jiraachuun kan kee biyya adda addaa jiraachuu irraa ka ka'e hubannoo haga wayii akka qabaadhu ilmi namaa kun mishaallee badaanillee akka hin jirre. Amma waan addunyaa barnootaa keessaa fudhatteef waan jiruuf jireenya hawaasa keenyaa walii wal qabatu waan hedduu barattee hundaa seentee argite. Haga argite kana keessatti sababni achisi oofee maraa barachuu barbaaddeef maali? Erga barattee immoo wanni sis hawaasa sittiin fayyadde maali? Hajamas si oofaaf addunyaa tanarratti ulee maraa kasi geessu hajaa keessa. Hajaa kan kee yeroo garigarii bakka ati waa barattu si geessa yeroo garigarii immoo bakka ati dharraate si geessa. Hajaan kan kee jechuudha. Wanti guddaa waa warra kiyyarraa baradhe akka yuunivarsiitii baradhe caalaa waa amma warra kiyyarraa baradhe tara. Waan akka pirinsipilii jaarsarraa baradhe faadariirraa baradhe hindu'a malee waan qajeela jedhee amanu wannan jedhu. Inni konseptuwaalii akka inni itti amanu lubbuun tuni ta'ee nullee sirraa fuudhuu hin dandeenye. Abbaa qabdi abbicha sirraa fuudha. Nama narraa fuudha jettee sodaachuun qabdu ilaalcha jedhu qabaanne. Namni sababa malee. Yeroo inni sirraa fuudhutti eenyullee dhaabuu hin danda'u. Kanaafuu lubbuun narraa fuudhama jetteeti waan yaadde tokko jijjiiruu hin qabdu. Ka jedhurraa mana dhaatii deddeebaate. So amma pirinsipilii isarraa baradhe. Lammaffaa amma akka itti guddanneerraa amma faadariirraa wanti baradhe tokko waan akka suuqii wayii waan qabnuufi saalaanchi yeroo garii nama hedduutu kadhattuun barandaa keenyarra ta'anii kadhatan. Saalaanchi jarallee waamanne. Nu amma akka itti guddanne ilmi namaa qixa ka jedhu. Because warra kadhattu uffata bututtuu fa'a waliin teennee waa nyaanna saalaanchi. So yaanni amma ebaluun taraa kun hin jiru.
So nama tajaajilu sunillee baay'ee na gargaare. Eenyullee eenyu olii miti. Annama kana wanti waan kana godhaaruu fi haala inni keessa jiruu fi haalan keessa jiru kana malee innillee nama na gargaaru ta'uu hin danda'a. Ka jedhurraa yoo bakki wal jijjiire. Bakki wal jijjiirallee. Bakki wal jijjiirallee. Nama waan kaleessa gargaaraa ture adda nama na gargaaru ta'a. So akkasitti waan sanniin illee baradhe. Maaliif inni namni martuu qixaa haala adda addaa keessa jira namni kan jedhu. Kun ammoo maazarii irraa wanti amma adda addaa kan baradhe isin baay'ee saayikooloojii waa'ee malaa waa onna gooti. Baay'ee qaroo namaati nama hedduutu walla yaa'anii isii birallee nama hedduutu taa'eera. Amma dur kunoo zayitii fa bitaa jedhanii nu ergan. Gara gabaa. Gara suuqii nu ergiteeti. Zayitii kana binnee yeroo deebinu saantibii 9 binneet saantibii takkaan karameellaa fa keessaa bitan. Hin beettisiin. Diqqoo jettee zayitii kana lafa keetteeti gara maskootii ilaalti. Qilleensi maal jedhaaraa? Zayitiin kun saantibii 9 jedhaaraa jette. Diqqoo turteet bakka innee karameellaan bitate. Yoo isin jettiin kakata. Diina quraana nyaadheera karameellaa jettee. So konseptii akkasii sanniin baradhe. Nama malaan afaanii waa fuudhuu afaanii amansiisuu kan argite utuu foorsii fayyadamne waa akkasii kanneen ammoo isii irraa baradhe. Istaandaardii ammoo akka hotiyyaa irraa baradhe akka haati faazarii nama injiraan waan gabbu'e tokko hin barbaanne. Yoo ati waa balleessite isuma kanaa jaarsuma kanaa amma dur waa balleessee hiitee jedhan achi hiiki jedhanii ni jennaan kana guddisuu irraa bineensi haa nyaatu jetti jedhan. Jechuun namoonni istaandaardii wayitiin guddisuu qabda. Wanti istaandaardii hin qabne nasasallee jiraachuun akkuma kun faaktarii hin gatanii waan garii kana guddisuu waa akkasii waan jetti. So namoota adda addaarraa akkawootarraa, adaadotarraa, obboleeyyanirraa, maatiirraa, jiruurraa kanniinirraa waa hedduu baradhee. So namni qixaa ilmi namaa tokkomaa. Nama gargaaruun namicha gargaaramu caalaa si gargaara konseptii jedhu keessa guddadhe. Namichi ati gargaartu suni si hiree guddaa. Isa caalaa inni hubatamma gargaaraattu kan argata. Ati ammoo waa hedduu argatta. Namummaa kan kee argatta. Waaqa biratti waan gaarii. Haala akkasii keessaa waan guddanneef jiruun kenna baay'ee hambil godhanii nu guddisanii anyway. You are not better. You are not special argite. Waan namni jaba jedhamullee akka hin jirre keessa guddanne no. Namni jabaan hin jiru hojii jabaa hojjechuu hin dandeetta. Ka jedhu hojii jabaa hojjechuu hin dandeetta namni jabaan hin jiru. Maaliif namni jabaa hajamaa taatee jabaa ta'uu hin dandeettu waan jedhu keessa guddanne. So namni martuu haalli yoo toleef sisteema gaarii keessa yoo hojjetu taate hiree inni waan jabaa hojjetu uma jira. Hiree dhabuurraa sisteema dhabuurraa namni laafa malee laafaa ta'ee namni dhalatu amana waan jedhu keessa waan guddaa ilaalcha gaarii qabna siin jechuu jaa ilma namaatiif ilmi namaa waan guddaa godhuu hin danda'a. Hiree yoo kennanii fi akka gaariitti yoo tajaajilanii kabajaa yoo kennanii fi bakka yoo kennanii fi ilmi namaa martuu waan gaarii hojjechuu hin danda'a kan jedhu keessa guddaa. Amma cyber security keessa osoo guutumatti hin seenin waa'een hawaasa hoggana hawaasaatis taatee turte cyberidhaan xumurra booda irratti dhufna san ammaaf hawaasa kana tajaajiluu keessatti wanni guddaanaati. Gaafa hawaasa Awustiraaliyaa tajaajiltu argatti hawaasa Oromoodhaa. Maali ture? Wanni si barsiise maali? Gosuma namaa kana namootuma waliin akka hoggansaatti turte hawaasuma tajaajilaa turte irraa wanni ati baratte hoo jira? Waa hedduu vaalideetii godhe. Waan qaraa tiyoorootikaalii dhagayeeru vaalideet godhe. Wanti arge tokko namni badaan hin jiru. Nama haala badaa keessa jiru jira malee. Haala inni badaa keessa jiru san gargaarteeti haalli badaan sun akka irraa diqqaatu godhu tajaajille. Kun ammoo dharraa qabaa ture hawaasni kun. Waan inni dharra'u fakkeenyaaf amma dharraan tokko guddaan aadaa isaa akkuma aadaa biraa bakka kabajaa qabutti akka mul'atu. Tokko amma wanna Oromiyaat Federation Square waan jedhu san wanti Oromoo kun uffanni Oromoo kun bilisummaa Oromoo maaliin alaabaan cufti magaalaa kan New York Square kanatti Melbournetti
hidhamee akkasii argu nama hedduu bu'aa ture yeroo duraatiif. So wanti akkasii kunniin namoonni kunniin istoorii akka qaban wanti guddaan an arge tokko namni keenya seenaa hedduu qaba. Seenaa isaa kun himamee hin jiru. Namni hedduun seenaa kana bakka itti himatu hin qabu. Namuu nama himachuu barbaadu seenaa kana. Seenaa isaa kana miidiyaan gayaan hin jiru. Namni joornaalistii ta'ee waan kanneen irraa barreessu baay'ee miti. Amma diqqoo wayyaa durfa rakkoo guddatu ture. Wanti an arge tokko guddaan irraa baradhe namni baay'een dimaandiin jiru sapilaayin maachii hin godhu. Kun ammoo wanti an argee uummanni keenya baay'ee garaa na nyaate defesitiin dhufa biyya faranjii. Defesitii yeroo hin jedhu beekumsa biyya faranjiitii isa jiraachisu qabateen dhufu, afaan qabateen dhufu, saantibii qabateen dhufu, kwaalifikeeshinii qabateen dhufu achirratti obboleeyyan gargaaruu qabaa, haadha mana ijaaruu qabaa, uummata bilisa baasuu qabaa, masgiida ijaaruu qabaa, bishaan galchuu qabaa, ijoollee barsiifatu qabaa, mana ijaaratu qabaa, cidha godhatu qabaa. Wannoo isaa ammoo dandeettii isaa ammoo kawaan kan mara fandii godhuu danda'u miti. So amma akka enetiree biyya keenyaa na yaadachiisa nama keenya yeroo meeshaa hedduu fe'eet dhudhuufaa gooddaboo tokko argite. Oli daddaaqu. Daddaaqaati. Jenereeshiniin kun jenereeshinii waan maraa iskiraachii irraa ijaare. Biyya alaatitti koominitii seenterii isa ijaarata, miidiyaa isa ijaarata, cidha ofii godhata, ofii iskuula erga, ijoollee ofii barsiisa, warraa mana isa ijaara, biyya baqaati obboleeyya isa gargaara. So istragilii guddaa keessa seenee akka sabaatitti baay'ee milkaa'e. Garuu baay'ee garaa na nyaata jechuun namni haala isaa kana hubachuu dhabuun nama ala jiru kana qabsoo inni godhaaru hirriba dhabee ufillee uf caalaa waan vaalii godhu kana jira. Amma mataa ofii caalaa namni kenna waan vaalii godhuuf jiraata. Masgiidaaf jiraata, bilisummaaf jiraata, maatii ofii biyyaatiif jiraata, ijoollee ofiitiif jiraata. Shaayima kanaa qajeelatti taa'ee yookiin uffatuma gaarii kanaa bitatee ofii uffachuuf namni yaadu baay'ee miti. Kireeditii isaa garuu hin arganne. Kireeditii silaa kireeditiif hojjetaa jiraatte qaraa rakkoo. Asumaan dhaamiif. Gargaarsa wanti jedhamu waa ati waa irraa eegganne jechuudha. Yoo waa irraa eeggataa jiraatte biizinasi ta'a. Gargaarsaa miti. Gargaarsa hin ta'u. Gargaarsa wanti jedhamu waa ati uumaa irraa eegganne. Bakki wal dhabbiin itti uumamu waan gargaarte saniif ritarnii yoo dhabde. Biizinasa taasisu. Biizinasa jechuudha. Durumaan kontiraata walii mallatteessuu qabda akkasoo ta'e. An kana si gargaara atillee galatoomnaan jetta namaaf onna jajja. Injaame waan eeggattu kana namicha beeksisuu qabda. Beeksisuu qabda duraan. Gargaarsa jettee kaateeti na galateeffadhu jechuu hin dandeettu. Daldala seenterta. Daldala seenuu qabda. Amma santu farastireetii nama godha. Gargaarsoo ta'e gargaarsa. Even yeroo gargaartu nama. Ana maa ganaa danda'ametti hojiillee oolee amma wal dhufe akka hojii oolee ruutti himu. Maaliif akka ani isa gargaaraa hin jenne waan wayii kafalee akka isa gargaaraa ruutti akka itti dhagamu barbaadu. Yoo isaa danda'ame uma takka dhiibbaa takka malee akka waa qeema ooleef isa gargaaraa ruutitti akkas fiilii bardanii itti dhagamuu hin qabu nama gargaaraa. Because tokko wanti gargaaraatti waan guyyaa san godhaatu miti. Qabeenyi guddaan bee qalbii namaa eeguu. Qalbii namaa tana akka waan cabaa wayi. Qalbii namaa tana akka isiin hin cabne gargaaruu qabda gargaarsa ta'e. Yoo nagada ta'e durumaa itti himuu qabda. Amma namni baay'een gargaarsaa miti kan godhu biizinasi. Kanaaf yeroo baay'ee daldalaa aaraa namarraa citaa namni. Durumaan kontiraata seenu. Durumaan haala assasii godhu. Injiraami namni kun yoo horii akanaatti erge waan kana hojjeta dandeettii maal qaba? Maal hojjechuu danda'a? Amalli isaa horii kana waliin deema ka jedhu assessmentii sitti duraa hojjechuu qaba. Yoo ka waan irraa eeggattu taate. Yookaan ammoo gargaarsa eeggate erguma hojiin kan ka'e. Ati iskuulaaf ergitee inni dhugeellee yoo fixe saantibiin sun kan isaati yoo kenniteef hin booda. Atama saantibii ergitee fi akkas godhuu hin dandeettu jettee hin dandeettu. Waa jala kaa'uu hin dandeettu. Walii galtee biraa. Sun biizinasi ta'a. Gargaarsa wanti jedhamu
yoo feetiin kennite sadaqaa jechuudha. Sadaqaa yoo sadaqatte haga sadaqateen booda aangootti hin qabdatu waan san. So akkasitti yoo laalte salpha ka biizinasa akka biizinasaatiin laalte na baasamoo nan baasuu laalta ka biizinasaa. Kun ammoo waan bareedaa waan qajeela nama gargaaruuni jettee waan gootu. Amantee ofii keetii. Amantii keetiif godhaatta, hajaa keetiif godhaatta, namummaa keetiif godhaatta, yoo waaqa sodaattu waaqaaf jettee godhaatta. Bakka biraatitti dhaaqabe bakka biraatii sii dhufa galanni kan ka'e namicharraa siin dhufu. Namni ati gargaartu qaraabee nama waan wayii ofii godhuu dadhabeeme ati waan gugurdaa akkam irraa eedda. Umadii xiqqoo sanuu inni nu godhuu hin dandeenye qaba. Amma bakki dogongorritti uumamu yeroo tokko tokko namni keenya nama yookaan fakkeenyaaf gaafa inni rakkoo irra jiru gargaarte atillee harka keessaa qabda. Namichi kun jijjiiramee argita. Namichuma ati har'a gargaartetu boru nama gargaaraa ta'u ammoo ka faallaa sanii hojjeta waan sin gammachiifne hojjeta ka deebisee yoo ati rakkate sin gargaare ta'ee argita. Bakka kanatti wal dhabbiin guddaan uumama. Jara sanii homaa jetta. Namichi kun meeshaati bitatteettu miti nama lubbuu qabu. Yoo ka waa balleessullee biyya Ameerikaatu seera gaafata. Yoo waan akka hawaasaatitti waa hawaasni vaalii hin goone ka hojjetullee taate hawaasatu adabaan. Yoo nama amantii qabu ammoo waaqatu adabaan. Si'ii miti. Atiin hojiin kan ka'e nama kana gargaaru narra jiramu narra hin jiru. Narra jira jettee sababa kan kee yoo qabaatte hin gargaarta. Achiin booda waan inni godhuu danda'a kontiroolii godhuu hin dandeettu. Wooma ati goote kanaan nama ati jaalattu famiidha. Namni baay'een amma wanti namni ati gargaartu baay'een isaa warra amma waa ati hin barbaanne godhan keessaa tokko baay'een isaanii. Tokko akkuma ati uumaa gargaartee hin jirree ta'anillee san gammaduu qabdaal. Maaliif tokko gargaarsa wanti jedhamu atini immeejii san keessaa bayu. Gargaarsa san sababa kiyya akkana ta'ee yoo fotoo san keessa seenuu barbaadde gargaarsan ta'u. Akka amantiitti illee qajeelaa miti. Namichi gargaaramuurraa fokkasii godhuu qabda malee ati gargaarsa san keessa fotoon kan kee seenuu hin qabu. Yoo fotoo kan kee seensisuu barbaadde rakkoo namummaa qabda jechuudha. Situ nama gaa'aa miti. Wanti namichi wayyaa ifatetti riiqattuuf hin jiru. Ofirra hojjettee wayyeessuu irratti hojjechuu qabda. Wanti been nama aartu maal si godhu kunniin martu rakkina ofii qabdu malee. Nama aaroonu. Namni si aarsu tokkichillee hin jiru. Namni si aarsuuf waa godhullee hin jiru. Namni waa itti tolu godha. Nama san argite yoo aarte. Si keessa jira aariin bee diidan jiru. Ofii uumatte jechuudha. Aari wanti amma ati citaa baattee yoo deemaa jiraatte namni kibriitii masi kenna. Uduu citaan jiraachuu baate kibriitiin homaa sin godhu. Sanii kan gubatu sin. Suma gubatallee namichaaf isillee. So citaa yoo keette namni innaa maraa kibriitii si kenna. Trigger waan amma faraanjii jirtu argite. Namni trigger si godha malee waan si keessa hin jirre amma fakkeenyaaf joonoo si nyaa awwaattaal. Hin awwaattu. Akkasimi? Yoo joon hin taane. Amma hattu yoo si nyaa maaf awwaatta? Maaf aarta hattoo si nyaa? Yoo maqaan kee ta'e jalla. Gowwaa yoo si nyaa maaf aarta? Yoo maqaan kee ta'e. Akkuma joonii. Akkuma Abdullatiif argite. Namni maqaa ofii beeku maqaa biraa awwaatu. Lama maqaa ofii hin beeknetu maqaa maraa awwaata. Gowwaallee hojjaniin ka awwaatu. Hattuullee hojjaniin sareellee hojjanii wanti awwaatuufi waan maqaa ofii hin beekne. Namni maqaa ofii beeku haguma maqaa isaa waamanii beeka. Amma maqaa nama tokkoo akkuma jirutti yoo waan an hiikkaa isaa beekuun na waamane. Amma waan atamma afaan ati hin dhageenye yoo si arrabsanii waan fedhan jedhan homaa reaaktiin gootu. Yoo maqaa waan san hiikkaa san beektuun immoo waa siin jedhan reaaktii godhuun uumama namaatiin natti fakkaata. Si aarsallee yoo amma si biratti. Ani waa barbaadde laa jedhe. Osoo amma ati hiika saree beekuu dhabaatte saree yoo jedhan sin aarsu. No hiik amma beewwatti si aarsu martuu shareholderii yoo taatan jecha san irratti jecha san walitti qabdan akka shareholderii. Amma
Amma Oromoo ofii fudhataa jira jechuudha. Amma Oromoo keessattuu jechi gariin arrabaa miti. Kan naannoo tokkotti arrabaa. Jechi sun arrabuma ta'uu qabaa meeqa arraba ta'e. Amma jechaa miti arrabni. Hiikkaa isin walitti qabdan. Nama akkamiitiin jedhanii yoo jedhaniin booda immoo maal jettu amma saree yoo jedhaniin booda maal tumuu hin dandeetta jechuudha. Salphisuu hin dandeetta jechuudha saree yoo ta'een booda. Amma namni wanti dheessaaru maqaa sanii miti. Duubarraan maaltu dhufa? Ati sheerhoolderii yoo taate uma aarta. Investara jecha saniiti. Walitti qabdan jecha san. Yoo intellectually ka yaaddu taate namni tokko saree wanti siin jedhuuf definitely yeroo baay'ee isatu saree. Because waan isaa yoo jedhan isa dhukkubsuun siin jedha malee namni waan si dhukkubsuun beeku. Kanaafuu attamiin beeku waan na dhukkubsu namichi. Waa isaa yoo jedhaniin isa dhukkubsuun si arrabsa. So technically miseensa si godhachuu barbaada jechuudha. Akkuma kiyya ta'ee siin jedha. Yoo barbaadde reaaktii gootaa maabara galtan jechuudha. Isin lachuu saree walitti dutaara jechuudha. Yookaan immoo buchuu annamaa jechuun hin dandeenya. Akka saree ta'atta ana immoo nama si dutaan jiru jetteetu matamaan kee keessa yaallee dhiisuu hin dandeenya. Because nama lama barbaachisaa arrabni jiraachuuf nama tokkichi callaan arraba ta'uu hin danda'u. Yeroo inni si waamu ati awwaachuu qabda arraba ta'uuf. Yoo ati awwaanne arraba hin ta'u jecha ta'a. Kanaaf amma uuma fedhan yoo siin jaane arrabni duube diskaawuntii gaafachuu beektaa. Arraba jechuun namni ati arrabsitu martuu nama ati ofii olii ilaalteettu. Nama ofii gadi ilaalteettu arrabsitu. Because arraba jechuun diskaawuntii gaafachuu. Nama ho'i gatii isaa cabsu jechuudha arraba jechuun. Gatii wanti cabsitu gatii isaa waan hin dandeenyeef. Gannaa cabi ma ja'aattaa akkuma suuqitti diskaawuntii gaafattu kan akka atamma jirtu kanarraa gannaa bu'i ma ja'aattaa namicha. Bakkaan si waamutti. Bakkaan jiru kana koottu ja'aattaa nebe. Gatii kanaan si hin danda'u. Gannaa cabii ja'aattaa. Akkasii yoo ilaalte kanaan nan baasu jechuun hin dandeetta. Gatii ati naa kennite kanaan nan baasu nama biraa bira dhaqee jechuun hin dandeessa. So arrabni amma gatii kan kee cabsu. Gatii qara sii kenneera jechuun namni kun. Galatoon gatii haganaa naa kennite amma immoo diskaawuntii irra na kaa'urraa jettee jookillee gootee adda deemuu hin dandeetta. Yoo dandeette. Rakkinni yoo atinuu waan wayii dhossuuf. Because wanti si dhukkubaaru bee waan kana waa ati dhossaa ofiin jedhaattu namni siin jedhaame. Waa ati ofiin jedhaa hin jirre namni siin jedhee siin dhukkubsu. Si keessa hin jiru gaa. Wanti bee uttaalaa kun bartuu si keessaa uttaalaa raabe. Wanti uttaalaa qara si keessa jira. Utuu si keessa jiraachuu baate hin uttaal. Namni jedheefii miti beeka wanna jedhaa. So akkuma korreentii yoo jiraate maabira namaa fi faayiloo tuttu'ifu. Akkasuma jecha. So yoo akkasi beette no issues. Arraba irraa rakkattu jechuun jira. Yeroo namni si galateeffatu yeroo namni si jaju sodaadhu malee arrabni rakkoo miti. Because arraba jechuun responsibility sirraan barbaannu horii keellee hin barbaannu ati diqqaa siin jedhaan galatooma. Yeroo kan keessii qusatan mallaqaan keessii qusatan. Faaruun maaf hammaate? Faaruun yeroo garii gatii kan keetii ol si kaasa. Amma gaappii sa'eentu kafalareen. Bakka tanqatte. Bakka tanqatte san eentu hundeeyya. Amma gatii kan kee ka dhugaa yoo sii kennan gaarii hin namara. Diqqeessanii miti mitillee irra dabarsaniitii mitillee. Si jajuunuu nama jajuunuu qajeelaa miti waa inni hojjete jajuu qabda malee. Because namni guutuun hin jiru. Namni dhudhuun illee hin jiru. Waa wayitiin laafaati, waa wayitiin jaba. Kanaafuu yoo ati waa wayitiin jabaa taate gurbaan kun akka gaarii salaata. Inni islaama jaban jettu namaan. Salaata jaba, yookiin ammoo maaliif jaba, hiriira jaba. Walgeettiin dhufu garuu hiriira jaba. Waa inni godhu irratti. Waanuma inni godhu specific. Saniin jajuu yoo taate atillee hin dogoggortu namichillee of hin tuulu jechuudha. Hedduu ulfaadhu obbo Alii gabaabsaatuma deemnaa gara xumuraatti deemuu jirra. Hedduu hawaasaallee dhaamsa goote cyber securityidhaan wal qabatee amma waa maraa walii hidhaa deemaarra waan taateef jiruuf jireenya hawaasa keenyaallee kaasaa deemnaa. Maaltu waliin nu hidhaa wanni kun maal inni waan jedhu. Cyber security wanti
assetii ta'e qabeenya ta'e korreentii ta'e elektirikii ta'e biizinasa ta'e maalii ta'e jiruun kenna fayyaan kenna wanti martuu intarneetii hidhameera. Sababa intarneetii hidhameeruu fi addunyaa kanarra warri dandeettii qabu waan kana cabsee balleessuu fudhachuu jijjiiruu danda'a. Kanaaf haalli kun akka hin uumamnee fi tika qabeenya kanaaf godhamu cyber security. Waan sadii irratti xiyyeeffata tokko integrity dhugaa jechuun waan afaan kennaan wanti wayii dhugaan abbaa malee akka hin jijjiiramne waan akka modify godhuu akka hin dandeenye. Kan lammaffaa confidentiality icciitiin namaa wanti nama himte kun beektanii mana fayyaa baankii maalii godhatte waan kan kee nama biraa waliin hayyama kan kee malee nama biraatitti akka hin dabarsine. Ka sadaffaa immoo availability jechuun wanti wayii tajaajilli uummata bal'aaf hinnaa maraa akka irra walii galtetti jiraachuu qaba. Baankiin ATM'n horii keessaa baafattaa 24/7 jiraachuu qaba. Maaliin traffic lightiin maaliin kunniin kontiraataa hojjeta tireenii xayyaarri amma tikeetii yeroo butattu sa'a kanaatitti filaaniin maalii sa'a kanaatti argame yoo sa'a sanitti argamne situ itti gaafatama jechuudha kontiraata jechuudha. So tajaajiloota akkasii kanneen protectii godhaa warri ammoo waan kana balleessan waa afurii irratti xiyyeeffatan. Kun amma teknoolojii callaa irratti hin taane polotikaa keessatti illee baay'ee jira. Warri simiidhaan waa afurii irratti xiyyeeffatan tokko adda si kutan. Oromoo amma kun ati Arsii ati Wallaggaa maalii jedhanii waggaa dheeraa uummata adda addaa godhanii jiraachisan kana jechuudha. Yeroo adda adda si diqqeessanii humna ta'uu hin dandeettu. So qabsoon amma fideet saba tokko akka ta'e godhe jechuudha. Kan isaan adda kukkutanii maqaa adda addaatti baasanii waa adda addaa godhanii jechuudha. So adda si kutanii akka waliin argine si godhan jechuudha. Fakkeenyaaf wanti akka miidiyaa kun uummanni tokko peejii tokko irra akka dhufu godha jechuudha. Uummata aadaa tokko qabu, fedhii tokko qabu, galii tokko qabu akka godhu jechuudha. Kan lammaffaa wanti isaan godhan intercept godhan. Si keessa seenaniiti waa ati dalaltu hordofaniiti waa ati itti jirtu beekan jechuudha. Waa ati itti jirtu beekan achirraa sagantaa baafatan jechuudha. Akkami akkasi miidhuu danda'an, si dadhabsiisuu danda'an, adda si qooduu danda'an kanneen godhan jechuudha. Akka saayibarii dijitaal wantatti yoo fudhatte atama baankii horii yeroo tiraansferii gootu kompiitara kan kee irraa gara kompiitara baankii yookiin baankii irraa gara kompiitara kan keetii jidduu kanan loogii goote yeroo ati gootu namni biraa jidduun interceptii godha. Yuuzarneemii paaswoordii kan kee godheeti horii kan kee baankii irraa gara akaawuntii ofii ka biyya biraatti dabarsa jechuudha. Karamarra deema jechuudha. Karama wannichi dijitaal malee. Ka sadaffaa modify jechuudha. Modify jechuun waa wayii irratti waa ida'u jechuudha. Akka hiikaa biraa qabaatu. Jechuma tokko lama warra ida'e namni waan mara laalu namni waa haga wayii dhugaa yoo argeen booda akkasii wanna jedha. So modify godhaan fakkeenyaaf baankii dhaqxeeti 1,100 qabattee dhaqxaa namni horii galchaa jiru suni 0 yoo keessaa si jalaa hambise modification isa jechuudha 10,000 ta'a. Ati risiitii ilaalle galchitee deemta guyyaa biraa horii 1,100 baafachuuf yeroo deemtu 10,000 jalla. Yoo digital surveillance jiraachuu baate ati 10,000 kuni mi'ammaa rikaan kan kee ragaa ati dhiyeeffattu 10,000 jalla. So modification waa akkasii yeroo garii hammeenna callaa futuu hin taane utuu hin beekne illee rakkoo adda addaa ni dhalata. Amma paaspoortii waan kanneen yoo fudhatte customer number maaliin kunniin cuftinuu lakkoofsi tokkitti yoo jijjiiratte paaspoortiin sun vaalidii miti. So modification rakkoo akkasii wanti wayii tokkitti yoo jijjiiramte akka maqaa kan kee amma spellingiin tokkitti yoo jijjiirame airportii seentee baatee hin dandeetta. So waan kanneen ittisaa jechuudha. Karaa biraatiin fabrication jechuudha. Dura amma yeroo adda bilisummaa Oromoo biyyaa bahu OPDO uumaniif jechuudha. So waan bakka bu'u jechuudha. Waan san bakka bu'u yoo sii godhani namni garii isumattu obsa jechuudha. Fakkeenyaaf tolee yoo kabeettu taate biyyatti yeroo waatiin duutu waatii gogaa qalanii wanna godhanii afuufaniiti sa'a jala sooqiddatti wanna godhanii harkuu jechuudha. Isaanii arraabaa isaanii ilman. So amma modificationin is not real garuu waan saffakkaatu wayii sii tolchanii. Waa itti obsu. Jijjiiraniif. Den achii waan barbaadan irraa argatan jechuudha. So amma warri si miidhu fabricate amma fake newsin amma sanitti dhaaqaba. Oduma kijibaa kanneen amma namni martuu Facebook irra ebaloo akkana ta'e ebaloo kana ta'e ebaloo akkas godhee waan mana jedhaati wanna jedhanii namni martii waan kana bakka irraa qulqulleeffatu waan hin qabneef dhuga jedhee fudhatee inni illee fuudhee nama hedduu waliin sheerii godha. Society'n akkasitti akka inni waliin dhageenye goota jechuudha. So karaan fabrication. So cyberin durimarraa jira galiin isaa qabeenya kan kee akkamii protectii goota. Wantichi asseeti waan vaaliyu qabu. Walumaa galatti.
walumaa galatti maqaa kan kee amma fakkeenyaaf maqaa kan hin banne jedhamne reputeeshinii kan kee ta'uu danda'a adda addaa ta'uu danda'a akkamiin waan kanneen protectii godhuu dandeetta ka jedhu irraa biyya akka biyyaatitti illee biyyattii amma lola qawwee irraa gara saayibarii deebi'e amma keessattuu ekonomii waan fakkeenyaaf biyyattii takka xayyaara haaraa yoo sii hojjette koppii isaa hattaa jalaa utuu biyyattii sun hojjenne otoo hojjetta xayyaaricha. Osoo isin gabaarran oolchin. Waan akkasiitti jira amma. Yaadallee mootummaa keessatti illee maalii keessatti illee waan akkasiitti deema. Waliigalatti yeroo namni waan isaan taane kiyya jedhu keessa jirra. Waan isaan taane ana jedhu. Analiyyi ma jetta kaateeti. Analiyyi akkana sinii godhee jetta kaateeti. Ka isaatii mituu fi. Ka isaatii miti. Bakki irraa qulqulleeffatu diqqataa deeme kan amma namni amanu diqqaataa deeme manni amantii baay'ataa deeme addunyaa irratti. Namni amanu xiqqaateeti. Duri namni amanu baay'ee ture. Manni amantii baay'een ture. Amma immoo giloobaalii manni amantii lafa guutee namni amanamu lakkoofsi gad xiqqaate. Waliin bu'iinsi namni waan gaarii amanu xiqqaachaa dhufuttidhaa qaba. Dur namni kijibuun gaarii mijjedhee lakki qalamaan tun jedhee maalii jedhu lakkoofsaati baay'ee. Amma immoo baay'ee gad xiqqaate lakkoofsi sun. Waan san namni baay'een afaanii haasaa malee kijibni yeroo baay'ate yeroo waan namaa fudhachuun baay'ate yeroo namni waan badaa dhooguu didee tirfii keessaa argatu hin jiraame addunyaa kana keessatti kan argitu kana daa'imman addunyaa kanarratti mataa dhoosanii boombii wanna godhaniiti. Life goes on. Normalize ta'aa deemaa jechuudha nama mormarraa moranii. Kunniin martinuu maal ta'aa dhufee moor namni nama hamatu jira. Amma gabaan saayibarii kun baay'ee guddataa deemaara. Namni hamaan baay'ataa deemaara. Teknoolojii illee baay'ataa deemaara. Tikni kun jabaachuu qaba. Uftissu akka durii namarra irkatteeti namni waan mishaa dalaga jettee namarra irkachuu hin dandeettu. Amantii qofaan jiraachuu hin dandeettu. Kanaafuu of eeguu qabda. Uftissuu qabda. Icciitii kee eeggachuu qabda. Dhugaa kee eeggachuu qabda. Waan kan kee namni si saamu baay'ee. Kanaafuu akka namni si hin saamne maal godhuu qabdaa keessa jirti amma biyyattii guddatte tunneen. Amma namni qorrarraa uffatee of eeguu hin dandeenye. Akkuma nama qullaa jirutti. Hindoo. Haa yaadnuti. Namni waan kanaan of eeguu hin dandeenye miidhaan isarra gahu maali? Hin badan. Akkasumaaf. Waan wayii keessa jiraachuu hin dandeenye hin duuta. Necessarily du'a lubbuu ta'uu hin qabu. Jiraachuu dadhabda. You can't function. Amma namni baay'een akkasuma. Biyya guddatte kana keessatti illee waan jiru waliin deemuu hin dandeenye si darbaa sisteemni. Kaampaaniiwwan amma cyber security hin qabne yeroo waan isaan qaban cabsanii jalaa fudhatan miidhaan isaan irra gahu maal fa'a? Hin cufame. Hedduu isaan hin cufame. Garuu warri waa balleessu kun isaan hedduu. Warra bifa tokkooti miti. Warri amma criminals warri wanjala hojjetan kunneen fedhii isaanii mallaqa. Kanaafuu mallaqa guddaa qabaachuu qabda isaan fedhii si qabaachuuf. Si cabsuu danda'utti hidhaan qabu. Waan argatanitti hidhaa qaba. Waan argatanii hidhaa qaba. Kanaafuu ati waan feetee akka feetee banaa taatee si seenuu yoo danda'an illee sin tuqaniif. Homaa yeroo isaanii balleessu waan ta'uuf. Namuma hattuma nama kiisii waan qabne kiisii seente jechuudha. So warri mootummaa wal basaasan amma. Biyyi tokko teknoolojii fayyadamanii wal basaasan. Akkasii wanna godhanii waan biyyituu itti jirtu militarii haa ta'u, ikonomii haa ta'u, namoota illee. Namoota dhuunfaa. Namoota amma biyya adda addaati influensii qaban biyya isaanii yoo seenaa biyyattii akka amma Chaayinaa kunneen warra amma waa adda addaa hojjetan biizinasa biyya wayyeessuutti qaban si faana deeman waa ati gootu. Amma Austraaliyaa keessa waa akkasiitti dhalatee ture kaampaanii wayii difeensii waliin kontiraata qabu. Chaayinaa dhaqee waayifaayi isaanii fayyadamee kaachii yeroo san tiraakii godhan waggaa dheeraaf waa inni piroodiisii godhee mootummaa kennu kana hordofaa turan. Waggaa dheeraan boodatti beekan. So haalli amma jiru kun intelligensiin guddisee gaarii amma qabeenyi guddaan maali odeeffannoo waan namni kun itti jiru horii meeqaa argata ijoollee isaa keessaa tamtuu fayyaaleetti tamtuu dabdu waa mala kanneen beekuun faamilii mallee faamilii waliin buusuu barbaadu kam inni ka waa kenninee fi wanta godhuu dandeenyu kam inni ka saantifiin fudhan kam inni ka lolu kam inni ka sossobachuu dandeenyu yoo janye waan himuu danda'u hin jaame akkas jechuudha. Dadhabinni isaa maali? Dadhabinni isaa jabeenyi isaa maali? Waa mana kan jedhu irraa faamilii illee waliin buusuu barbaadde, community waliin buusuu barbaadde
akka salphaa goota. Xiqqooma qoratteetuma akka namni adda faca'u godhu jechuun gabaa addunyaatti. Hojii majini. Hojii. Akkasii soo yeroo laaltu namoonni kunniin haala adda addaa keessa jiranii akka namaatitti yoo laaltu namoonni kaataagorii adda addaa keessatti hin laallamani waa adda addaa keessatti. Tokko biizines moodelii adda addaati jira. Biizines moodeliin tokko wanti inni jedhu nama 100 keessaa namni 2.5 warra yaada fidu. Amma warra yaada fidu kana isaan waa hojjetan. Koominitii keessa yeroo dhufan yaaduma kennanii lixan isaa. Ati akkas godhi yaani warri sunniin hin godha. Hojii isaanii yaada uumu. Warri 7.5 ammoo warra early adapters jedhaniiti warra waan maraanatu duraan jalqabe koominiitiinatu jalqabe reediyoonatu jalqabe maaliinatu qabsoonatu jalqabe warra jedhan. Isaan waan kana jalqabu malee rakkoo biraan qaban. Waan sana yoo kenniteef dhumate kan isaan. Maqammaan jalqabaa sun kan isaan. Jalqaba amma fakkeenyaaf biyya Faranjii kanatti illee appilii afoo yeroo telefoonni haara'u sa'a 6 sa'a 7 talfii dhaabatanii boruu itti deeman beekanii kan akkanaan bitachuu danda'an addachi dhaabataniiti. Namni jalqaba fayyadamu. Jalqaba bitatan. Waa adda addaa jalqaba ta'uu fedhii qaban. 20% ammoo warra nagadaati. Vaaliyuu ilaala. Abbaan fedhe haa dalagu waan kana tirfii qabaa kan jedhu. Vaaliyuu qaba. Maal fayyada? Rakkoo maal fura? Hiree maal uuma kan jedhu ilaalan isaan. Qabxiin 35 ammoo warra yaaduu hin dandeenye. Nama yaaduuf qaban isaan. Warri kunni warra nama 20 kana keessaa nama qaban. Kennameen namni kennaa yookiin immoo qeesiin kennameeti sheekiin kennameeti warra jedhu. Yaada amansiiftee hin dandeettu jira. Waa isaan amanan wayii warra 20 kana keessa keettu malee bakka isaan hin dhufan isaan. Yoo ati makiinaa wayillee bitatte warra 20 keessaa makiinaa wayii ati bitatte makiinaa akkan keetii bitatan. Yoo soofaa atillee akkasii bitatte soofaa akkan keetii bitatan. So atamma waa ati goote godhaa si faana deeman isaan. Namni isaan amanan ka waan san godhu jiraachuu qaba jechuudha. Absolutely. Yookaan homaan godhan. Warri 35. Warri 35 biraa ammoo warra wayittuu hajamne. Isaan ammoo maal goonee nama biraa hafne jedhaniiti. Zedoo hin jaa nama biraa hafuu diddaaf. Darsa guuratanii naqman. So akkasii kaayanii necessarily dhibbatti wanti moodeliin kun waan mararratti hojjeta jechuu miti. Akkasii kaayanii yoo akkasii beelte namni ati barbaadde 22.5 jechuu waa hojjechuuf. Warri kuuwwan ufumaan dhufa. Yoo ati waa hojjettu warra yaada fiduu fi warra yaada saniif vaaliyuu uumu qabaattee jennaan warri kun warra rakkoo hin qabu uma dhufa. Xumura irratti wanti hawaasaaf keessattuu dargaggootaan wal qabatee mata duree hedduu silaa kaasuu dandeenya turree waa'ee sa'aan qabnu ijoollee kaasuu dandeenya maatii jiru jireenya biyya kanaa kaasuu dandeenya ammoo gabaabsinee barnootuma keetiif imala keessa tartee fi waa'ee namoomaa xiqqoo kaafne hojii ati hojjetaa jirtu kanaan wal qabatee hawaasummaa keessa turteen dhaamsi ati hawaasaaf dargaggootaafis manguddootaafis dhaamuu barbaaddu yoo jiraate. Tokko muuxannoo nama waan akka mentooringii kanallee godhaa wanti an arge tokko wanti namni mataa qabu waa'ee isaa qajeelaa miti. There is nothing wrong with you. Humaa akka namaatitti rakkoo wayitu hin qabduti. Namni gaarii haala hin taane keessa jirta malee waa godhachuu dadhabde malee amma waan gootuu fi uf walitti hidhuu hin qabdu. Ati akka namaatitti humaa rakkoo wayitu hin qabdu. Waan dharraatu kana waan vaaliyuu gootu kana qabaachuu dhabuun hin jira. Fakkeenyaaf mallaqa kanaatu qabaadhe barnoota akkanaatu qabaadhe salaata kiyya harka shaniitu salaatee jettee waan dharraatu waan godhuu barbaaddu kana godhuu dadhabuun hin jira. Sababa adda addaati yookiin koomitmentii dhabuu waan adda addaati. Kanaafuu akka namaatitti ati nama gaa'eedha. Namni martuu waaqa atu taa'ee hojjaan si tolcheera. Waan si tolchee yoo gayaa hin taane wanti biraa wanti gayaa si godhu wayitu hin jiru. Wanti namni beekuu qabu wanti lafarra jiru kun tokkichillee nama gayaa si hin godhu. Yoo ati waan si uumee gayaa ta'uu didde jechuudha. Nama gayaa ta'uu dhabuun hin jira. That's okay. An mallaqa hin qabaanne warra mallaqa barbaaduuf an nama gayaa miti nama vaaliyuu qabu miti. That's okay. San akka rakkootiin ilaaluu hin qabdu. Yoo saantibii hin qabaanne yookiin jaalala namaa qabda. Jaalaluma san kennitaa jechuudha. So wanti an baay'ee irra deddeebi'ee namoota himuu barbaadu you are enough without it. Gidee waan dharraatu kanaa alattu
ati nama gayaa. Kanaaf waan qabdu laali. Waan qabduun waan hin qabne barbaadi. Warra waa ati barbaaddu kanarra si gargaara walii ooli. Warra waa ati qabdu kana vaaliyuu godhu walii ooli. Kanaafuu nama amansiisuuf illee hin deemina. Nama hubachuuf deema malee. Jiruu laaffisuu barbaadan nama amansiisuuf hin deemina. Nama hubachuuf deema. Yoo hubattan tajaajiluu hin dandeettan tajaajilamuu illee hin dandeettan. Namichi maal akka ta'e yoo hubatte akkamitti waa adda addaa akka irraa fudhattu illee hin dandeetta. Akkamitti waa adda addaa akka kennituuf illee. Telefoonii wal gaafattaa malee namaa yeroo argitu be. Telefoonii kan kee meeqa jetteeti mira achiin booda bilbiltaaf be. Laafii illee akkasuma godhuu qabda. Telefoona kan kee kaatee itti himtu. Si bilbiluu barbaada telefoona kan kee jettaan. Akkasuma jechuudha. Namicha san hubattee achiin booda waa inni barbaadu. Yoo buna ka barbaadu, yoo shaayii ka barbaadu, yoo maalii ka barbaadu achiin booda akkasitti tajaajiluu ni dandeetta. So an kana qabaachuu qabaa kana waan kana qabaadhu kan gayaa miti waan jedhu kana namni dhiisuu qaba. You are enough. Waan qabdu waan hin qabne barbaadadha. Hedduu galatoomii turtii bareedaa wajjin qabaannee asitti argamtee hawaasa keetii barnoota guddaa kana jiruuf jireenya keetirraa nu dhaamuu keetuuf maqaa daawwattoota Oromiyaa lamaniitis galatoomfachuu barbaada. Galatoomii. Galatoomaa isinillee ulfaadhaa isin affeertaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa laman qophiin addaa har'aaf isinii qopheessine kana fakkaata. Turtii obbo Aliyyii wajjin goone irraa waan hedduu barattanii jirtan jennee abdanna. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan waliif qoodaa barnoota guddaa qaba jennee waan amannuuf waliin gahaan yaamicha keenya har'aati. Sagantaa hawaasaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.